kadhanna Waaqayyoon. Abbaa galanni fulfinni siifato. Ati Waaqa araaraan guutuudha. Ati Waaqa ayyaanaan guutuudha. Sin wanti si dhibu tokko hin jiru. Maqaan kee waan haaraa godha. Maqaa keetiin abbaa kadhanna. Nuyi si biraa deebii keenya hin arganna. Maqaa keetiin wanta haaraatu ta'a. Maqaa keetiin hidhaatu hiikama. Maqaa keetiin waan jootu caba. Maqaa keetiin seenaatu geddarama. Maqaa keetiin waan hin jirretu jiraata. Maqaa keetiin hidhaa dhalootaatu hiikama. Amma si kadhadheera. Hidhaan biyya kana keessa jiru akka inni citu si kadhadheera. Abaarsi biyya kana keessa jiru akka inni citu si kadhadheera. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin harki kennuuf hadiriiru. Si kadhanna Gooftaa. Waldaa kiristaanaaf si kadhanna. Haleluuyaa. Gaaf tokko bartoonni utuuti isaanii wajjin jirtu galaana irratti gaafa doonii isaanii bidiruu isaaniitti qilleensi ka'e. Nyaatamuun keenya sin dhibuuree jedhaniin. Haleluuyaa. Nyaatamuun keenya sin dhibuu. Cal jechuun kee maaliif? Maaliif nyaatamuun keenya sin dhibu? Abbaa si kadhanna. Keessa utuu jirtu bidiruun keenya maaliif sin dhibu nyaatamuun keenya? Keessa utuu jirtu bidiruun keenya maaliif sin dhibu nyaatamuun keenya? Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessoo nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Keessa utuu jirtu bidiruun keenya maaliif sin dhibu nyaatamuun keenya? Keessa utuu jirtu bidiruun keenya maaliif sin dhibu nyaatamuun keenya? Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Keessa utuu jirtu bidiruu keenya maaliif sin dhibu nyaatamuun keessa utuu jirtu bidiruu keenya maaliif sin dhibu nyaatamuun keenya? Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Wanta goonuu tokko namne malas finneerra ni dandeessaa nu gargaari Yesuus dara. Furmaanni si harka jira. Bidiruun keenya raafameera. Dadhabneerra. Garatti gorru wallaalleerra. Abdii kutanneerra. Waldaan kiristaanaa abdii kutataniiru. Irra lafaarra kan jiran mootonni abdii kutataniiru. Hawaasni abdii kutateera. Siyaasni abdii dhalootaa kuteera. Dhukkubni abdii dhalootaa kuteera. Beelli abdii dhalootaa kuteera. Namni garatti adeemu wallaaleera. Dukkana fakkaata fuulli keenya durri yeroo laalamu garuu ifti guddaan akka jiru nutti himteetta. Ifa kanatti amma baanutti namoonni baay'een abdii kutannaa sadhumaa keessa jiru. Ilma Waaqayyoo sin waama. Harki kee dachee keenyaaf biyya keenyaaf hadiriiru.
utuuti jirtu akkamittiin galaanni nu nyaata utuuti nu duukaa jirtu akkamittiin bannare doonii keenya keessa utuuti jirtu akkamittiin banna akkamittiin galaanaan liqinfamna Yesuus ilma Waaqayyoo abdii akkasiif kakuu akkasii sibiraan qabnu abdii karaatti hafuu sibiraan qabnu abdii yaadaarrarraanii hafuu sibiraan qabnu abdii beela'uuf daaruu sibiraan qabnu abdii dhukkubaa sibiraan qabnu abdii barnoota addaan kutuu abdii waldaan kiristaanaa cufamuu sibiraan qabnu abdii mootonni manatti galuu sibiraan qabnu abdii dukkanaa sibiraan qabnu kakuu akkasiin dhageenye kana dhageenyee simbaane fuulli kee nuuf haifu fuulli kee nuuf haifu abbaa fuulli kee nuuf haifu fuulli kee nuuf haifu fuulli kee nuuf haifu ifa fuula kee barbaanneerra argama harka kee barbaanneerra dhaloonni si barbaadeera nuyi si barbaanneerra beekaan si barbaadeera waldhaalaan si barbaadeera xinnaaniif guddaan si barbaanneerra sooressi fi hiyyeessi si barbaanneerra hunduma natti galeera abdii kutatee abbaa fuulli kee nuuf diriiru keessumaa biyya kanaaf harki kee diriiru keessumaa Itoophiyaadhaaf fuulli kee diriiru keessumaa dachee kanaaf harki kee diriiru keessumaa Afrikaadhaaf harki kee diriiru addunyaa kanaaf harki kee diriiru utuuti jirtu akkamittiin banna noo sitti amananneerra galgalaaf ganama si barbaanna galgalaaf ganama fuula kee dirra akkamittiin utuu si duukaa jirru abdiin keenya cita harki kee nuuf diriiru ayyaanni kee nuuf haa ta'u waldaan kiristaanaa akkamittiin cufama waldaan kiristaanaa akkamittiin diigama tokkummaan kiristaanotaa akkamittiin bada walitti dhufeenyi kiristaanaa akkamittiin bada waldaan kiristaanaa akkamittiin cufamti hafti dhaabbanni amantii akkamittiin bada waldaan Kiristoos akkamittiin diigamti dhukkubni kun biyya keenya keessaa gogee habadu dhukkubni kun gogee habadu dhukkubni kamni gogee habadu biyya kana irratti hin hojjetini dhukkubni rakkinaan hojjetini maqaama Yesuusiin hin hojjetini abbaasi kadhanna ummanni keenya dhukkuba koronaa baqatee manatti gale beelaan xabjechaa jira waan nyaatu dhabee xabjechaa jira du'aa jira manatti du'aa jira qoonqoon ajjeeseera namoota baay'ee manatti galeera namoonni baay'een xinnaan manatti galaniiru warri hojii hin qabne karaa irratti kufanii hafaa jiru kanaaf gara keetti iyyina dhalootatu karaa irratti kufee hafaa jira dhalootatu dadhabaa jira dhaloota badaa jira dhukkuba koronaa kana duwwaa miti kan biyya kana balleessu barbaadu beelli balleessu barbaadaa jira wal dhaga'uu dadhabuun abboota siyaasaa biyya kana balleessaa jira fuula kee nuuf ibsi araara kee nutti deebisi nuyi si duwwaa barbaanna argamuu kee duwwaa barbaanna nuu dhufuu kee duwwaa barbaanna nuuf argamuu kee duwwaa barbaanna fakkeessinee jiraachuun barbaannu si wajjin jiraachuu barbaanna si wajjin deddeebi'uu barbaanna harki kee nuuf diriiru dhukkubni kun laga gamatti nurra haa qabamu maqaa Yesuusiin ani gogseera dhukkuba kana gogseera nurratti hin hojjetini maqaa Yesuusiin dhiigni saba kanaa hin baatini dhiigni biyya kanaa hin baatini maqaa Yesuusiin eerpoortiin biyya alaatii nama fidee dhufaa jiru kun maqaa Yesuusiin dhukkubee achuma laga gamatti haa hafu maqaa Yesuusiin laga gamatti haa hafu biyya kana hin seenini galanni fulfinni siifato waan haaraa goota waldaan kiristaanaa nuuf banamu waldaan kiristaanaa nuuf banamu waldaan kiristaanaa nuuf banamu waldaan Kiristoos nuuf banamu galanni fulfinni siifato biyya kanaaf harki kee diriiru dukkanni biyya kanarra haa darbu galanni fulfinni siifato waan haaraa waan gootu fulfaadhu abbaa gaarummaan guutuu ati waaqayyoodha guddaa goonee si galateeffannaa sagaleetti dubbatte hundumaaf si galateeffannaa bara baraan galanni siifato nunillee dha'icha hamaa kana biyya kanarraa addunyaa kanarraa akka inni deebi'uuf si kadhannaa ammayyuu abbaa gaarummaan guutuu sagalee kanatti dubbachuu keetiif si galateeffachaa waa'ee kadhannaa nutti haasa'uu keetiif si galateeffachaa bu'aan kadhannaan qabu moo nutti haasofte isa kanaaf si galateeffachaa dha'ichi sun gaafa sana biyya Israa'elirraa deebi'e jedhamee akkuma caafamee jiru kunoo ammas dha'ichi hamaan kun addunyaa kanarraa biyya keenyarraa humna kadhataatiin nurraa hagalagalu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waan biraa miti aasaadhaan dhukkubichi dhaabbachuu hin dandeenye
ogeessonni addunyaa wal harkaa fuudhanii nan argadhe hin arganne nan argadhe argadheetta argadheera jechuudhaan waliin muggutaa jirru. Abbaa gaarummaan guutuu tokkoof tokko sagalee kee hin amanna. Sagaleen kee waan haaraa godha. Sagaleen kee waan hin jirre jiraachisa. Sagaleen kee daqiiqaatti addunyaa kanatti jijjiirama fida. Gara ogeessaa isa hundumaarra caalu harka waaqayyummaa kee abdanna. Biyya lafaa kanarraa irra lafaa kanarra nama socho'an kanaaf ani waaqayyummaa kee nan waame. Guddummaan kee addunyaa kanaa maqaa Yesuus Kiristoos waaqa namayyuu nuu mul'adhu ka. Yaa Waaqayyo kunoo warri barataniiru sokkaniiru dandeettii isaanii olaanaadha jedhamanii abdatan baay'een isaanii ofirra gatta'aniiru. Akkana jedha sagaleen kee gara isaa ilaalaa fuulli keessan ifu deebitanii qaaniidhaan lafa ilaaltan jedhamee akka caamee jiru. Amma gara kee ilaalaa jirra nuyi. Gooftaa koo gara kee ilaalaa jirra. Rakkina addunyaa kana qabannee gaaffii keenya qabannee gaaffii uummata keenyaa qabannee gaaffii biyya keenyaa qabannee maqaa Yesuus Kiristoosiin gara kee ilaalleerra. Dhibee hamaan kun rakkinni kun biyya keenyarra haa ka'u. Namoonni akkasiin duukaa waaqeffattan akka humna fayyisu mana keessa irratti abdattan dur waldaa kiristiyaanaa naannoo keessan jiraatanii waaqeffattu. Amma garuu mana keessan keessa teessanii TV fayyinaa kanaa wajjin waaqeffataa kan jirtan amma mana keessa irraa dhukkuban rukuta. Jireenya keessa irraa gaddan cabsa. Haariin cabsa. Boo'ichan cabsa. Humna gaddaan cabsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii ammaa kanarraa mana keerraa humni yaaddoo humni dhukkubaa bubbeen rakkinaa mana keessan irraa haa galagalu. Mana keessan irraa galagalcheera. Nagaa mana keessan keessaa kan dhabdan guyyaa irraa kan nagaa mana keessatti deebiseera. Eebba kan dhabdan eebba deebiseera. Fayyaa kan dhabdan fayyaa deebiseera. Humna du'ee du'aa ka'u Yesuusin nagaan addaa isin irratti haa ta'u. Nagaan addaa isin irratti haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana yaalaa beekamaa dhattee furmaata dhabdee manatti kan galte. Ani immoo maqaa Yesuusin sirratti waama. Inni mana qorichaa ogeessota hundumaarra hin caala. Humni fayyisuu mana kee keessatti haa argamu. Siree irra ciiftu irraa qabee si kaaseera. Lafa waraanamaa jirtu keessaa si baaseera. Gadda kana keessaa butee si baaseera. Boo'icha kana keessaa butee si baaseera. Humna dhukkubaa mana keetti marmaare. Dhala keetti marmaare. Mana qorichaa dhattee furmaata kan dhabde. Sa'aatii ammaa kana butamii ka'e maqaa Yesuusin. Butamii ka'e maqaa Yesuusin. Dhibee kana keessaa butamii maqaa Yesuusin. Si kaaseera. Gadda kana keessaa si kaaseera. Dhibee kana keessaa si kaaseera. Fayyina sirratti dubbadhe. Nageenya sirratti dubbadhe. Fayyina sirratti dubbadhe. Maqaa Yesuusin fayyi hiikami. Larrabama sekrele vejene mara lavadia. Sinkaase maqaa Yesuus Kiristoosin amma qorichaan si liqimsiisu tokkoyyuu hin qabnu. Waan si liqimsiifnu tokkoyyuu hin qabnu. Doosiin si ajan yoo jiraate maqaa Yesuusidha. Maqaan Yesuus Kiristoos utaalchisee kaasa. Waan qabnu siif laanna jedhan Phexrosiif Yohaannis sa'a 9 booddee dhaqanii nuni lema addunyaa kanaa waan qabnu laanna. Inni nuyi qabnu kun maqaa Yesuusidha. Inni dhibee hundumaatti fayyisaadha. Inni cubbuutti fayyisaadha. Inni dhukkubatti fayyisaadha. Inni hiyyumatti fayyisaadha. Inni waan hundumaatti fayyisaadha. Fayyaa maqaa Yesuusin. Fayyaa maqaa Yesuusin. Utaalaa kaa maqaa Yesuusin. Dhibee kana keessaa kaa maqaa Yesuusin. Hiyyuma kana keessaa kaa maqaa Yesuusin. Gadda kana keessaa kaa maqaa Yesuusin. Waan haaraan sirratti ta'eera. Mana kee gammachuun galeera. Mana kee nagaan galeera. Eebbi sirratti ta'eera. Kadhannaa Waaqayyooni. Bakkuma bakka jirru jiraannee Waaqayyoon in kadhannaa. Egaa dubbii Waaqayyoo akkuma mul'ata Yohaannis irratti dubbatu namni gurra qabu Hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedha. Kanaaf nuti bakkuma jirrutti sagalee Waaqayyoo dhageenyee Waaqayyoon kadhachuun nurraa eegama. Kadhachuun akkamitti kadhachuu akka qabnu, kadhannaan maal akka ta'e, kadhannaan hojii idilee akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbateera. Kadhannaan waan hojii dhabanii kadhatan utuu hin taane hojii kooti jedhanii hojii hojjetamuudha jechuudha. Kadhannaa itti dafqanii kadhannaa itti dhiiga cobsaniidha jechuudha. Isa kanas barsiisaa guddichi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee kadhachuudhaan dura bu'ee kadhachuudhaan akka itti kadhatanis nu barsiise. Bartootaan gaaficha akkas jedhe. Qorumsatti akka hin galleef jabaadhaa kadhadhaa jedhe. Qorumsa kan nama oolchu kadhata. Kanaaf gaafa bartoonni waa'ee kadhataa gaafatan yeroo kadhatanitti akkas jedhaa kadhadhaa jedheeti kadhannaa yaa abbaa keenyaa kan jedhu Yesuus bartoota barsiise. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo ergaa Phaawulos warra Efesooniif barreesse kana dubbiseetan Waaqayyoon kadhadhaa akkana jedha. Efesoon 6:18 irraati kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti
yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa jedha. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa, warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa jedha. Nama tokko lamaaf miti, addunyaaf kadhannaa. Kanaaf namni hundumtuu bakka jirru jiraannee Waaqayyoon akka kadhannuun isin affeera. Kanaaf harka keenya gara Waaqayyootti ol kaasnee warri as jirru kunis akka TV ifa fayyinaatti isinii wajjin Waaqayyoon kadhachuudhaaf guyyaa kana fuula keessan dura kan jiru, fuula Waaqayyoo duratti kan argamne, Waaqayyo waan haaraa akka godhu nan beeka. Dhibeen kam kadhataan jireenya kee gadhiisee adeema. Kadhannaan ligidaa'ummaa du'aatti akka ati gadhiifamtu si godha. Kadhannaan kiyyoo du'aa si qabee jirutti akka ati gadhiifamtu si godha. Sababni isaa kadhannaan humna qaba. Kadhannaan maqaa Yesuusiin kadhatamu kadhata jireenya namaa hiikuudha. Kanaaf kadhata gaafa kadhannu hin jedhuudhaaf hin kadhannu. Miidiyaatti ba'anii waan kadhataniif hin kadhannu. Kadhata gaafa kadhannu Yesuus dhuguma na bira hin ga'a, na qaqqabata. Akkas jedhe hangaftichi dhibbaa sun, bakkuma jirtu jiraadhu sagalee kee naaf ergi, gardaafoo mana koo jala lixuun siif waan hin taaneef jedhe. Har'as waan tokkoon siin jedha, bakka jirtu jiraadhu. Nuti addana teenye bakka jirru jiraanne kadhata nuti kadhachaa jirru kanaan, maqaa Yesuus nuti waamnu kanaan mana kee keessatti fayyinni haaraan hin ta'a. Jireenya kee keessatti fayyinni haaraan hin ta'a. Dhukkubsattee ciisaa jirta yoo ta'e harki Waaqayyoo dhufee siree kee irraatii qabee si kaasa. Akkasi gaaficha mana amaatii Simoon Phexros gaafa seenu Yesuus dhukkuba nan dhagubaa jabaadhaan qabamtee jirti. Yesuusis yerooma sana akka isheen fayyituuf in ajaje. Isheenis fayyitee kaatee Yesuusiif ergamuu jalqabde jedha. Battaluma kana hin fayyita. Harki Waaqayyoo si fayyisa. Kanaaf kadhadhaa, cimaa, jabaadhaa. Harki keenya gaafa gara Waaqayyootti ol ka'u dhugaan isinitti hima, akkasittiin hin deebi'u. Gaafa Museen harka isaa ol kaasuu dadhabu, Arooniif Miriyaam harka isaa garasiif garanaan qabanii isa hin gargaaru turan. Wal gargaarree harka keenya kaasnee Waaqayyo na kadhannu. Waaqayyo bara hamaa kana keessa, bara ulfaataa kana keessa, bara sammuu namaatti dadhabame kana keessa, bara beektonni hiika dhaban kana keessa, bara mootonni garatti gara wallaalan kana keessa, bara abbootiin siyaasaa waan godhan wallaalan kana keessatti harka warra isa kadhatanii qabee keessa dabarsuudhaaf hiixatee jira. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhannaa. Abbaas hin kadhadha. Fuula kee dura dhaabannee kan jirru. Ilaa akkas jedha sagaleen kee. Hundumti nu yakkaniiru. Sababii yakka isaaniif ayyaanni Waaqayyoo isaanitti hir'ateera jedha. Sabatu yakkee mootii qulqullaa'e hin jedhu. Amantoota yakkee luba qulqullaa'e hin jedhu. Isa waaqessutu qulqullaa'e lakki tajaajilaa qulqullaa'e hin jedhu. Isa sanatu yakkee hin jedhu. Hundumtuu yakkaniiru. Sababii kanaaf ayyaanni Waaqayyoo itti hir'ateera jedha sagaleen kee. Dubbii kanatti amanna. Ayyaana kee isa nutti hir'ise kana ati cubbuu keenya akka ati nurraatii dhangalaaftu nan amana. Yoo gooftaa hojii harka keenyaan, deemsa miilla keenyaan, yaada garaa keenyaan, dubbannaa arraba keenyaan, waan goonu hundumaan fuula kee duratti kan yakkine, fuula kee duratti hamaa kan goone, maqaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kanaa jalqabee nurraatii golgaansaa kan tarsa'e haa ta'u. Ilaa gaafa ati duute sana, gaafa ati fannifamte sana, gaafa dhiigni kee fannoo irratti dhangala'e sana, golgaan mana qulqullummaa golgee ture iddoo lamatti hin tarsa'e jedhamee akkuma caafame, humna dhiiga Kiristoosiin nuuf si gidduu kan dhaabate, nuuf fayyina keenya gidduu kan dhaabate, nuuf jireenya keenya gidduu kan dhaabate, nuuf eebba keenya gidduu kan dhaabate, nuuf gooftaa ulfina kee ati nuuf fidaa jirtu gidduu kan dhaabate, humna dhiiga Kiristoosiin nu gidduudhaa tarsa'u. Cubbuun keenya tuulamee samii kan ga'e ati al tokkicha akkas gooteetta. Bara Nohii keessa cubbuun ilmaan namaa gaafa lafa guute bishaaniin hartee balleessite. Al lammaffaa gaafa cubbuun biyya lafaarra guute abiddaan gubde bara Sodoomiif Gomora. Bara keenya kanatti, bara ayyaanaa, bara harki kee nu duukaa jiru kanatti humna dhiiga Kiristoosiin harki kee diriiree cubbuu keenya nurraa lafaan haa dha'u. Ba'aan kan isinitti ulfaate baadhaa gara koo kottaa itti isinan boqochiisaa itti. Baannee gara kee dhufneerra.
Nuti warri miidiyaa kanarra jirru immoo ba'aa keenya qofa miti. Ba'aa addunyaa kanaa baannee fuula keetti dhiyaanneerra. Ba'aa saba taa'ee hordofu kana TV kana hordofu baannee dhiyaanneerra. Ba'aa ishee ba'aasaa. Humna dhiiga Kiristoosiin nurraa lafaan nayi. Humna dhiiga Kiristoosiin nurraa lafaan nayi. Humna dhiiga Kiristoosiin lafaan nayi. Haadha hiyyeessaa mar'ummaan guduunfattee karaarra teessee daldaltee qoraan baattee gurgurtee mana namaa keessa hojjettee ilma ishee intala ishee barsiifattee bara naa eebbifamaa bara dhuftu naa eebbifamaa jettutu harka qullaa itti gale deebi'e. Kun ta'uu hin qabu. Gidduu galleerraa. Sababii akka keenyaaf kun hin ta'in. Kun hin ta'in. Balbala haaraan banamu. Balbala haaraan banamu. Balbala haaraan banamu. Biyya keenya ilaali. Lafa keenya ilaali. Naannoo keenya ilaali. Ardii kana ilaali. Humna du'aa nurraa cabsi. Biyya keenya irraa abaarsa kaasi. Mana moototaa keessaa. Teessuma mootonni irra taa'an irraa. Humna dhiiga Kiristoosiin cubbuun kan dhaame haa ta'u. Gooftaa sin kadhadha. Sin kadhadha. Hojjetaan biiroo mootummaa hojjetu. Biiroo isaa keessa taa'ee kan bo'u. Biiroo ishee keessa teessee kan boosu. Teessuma irra taa'an kan mijachuu fidide. Asiin dhukkuba sodaachaa. Asiin rakkina sodaachaa. Asiin hiyyuma sodaachaa. Waan godhan kan wallaalan. Biyyaaf hojjechuudhaaf biiroo seenanii bitaa kan itti gale. Biyyaaf hojjechuudhaaf mana mootummaa seenanii bitaa kan itti gale. Hin hojjennadhanii karoorfatanii ka'anii karoorri harkaa karaatti kan dhaabbate. Waldaan kiristiyaanaa galma akkasiinan jalqaba jettee galma ishee utuu hin gahin karaa dhaabattee jirtu. Humna dhiiga Kiristoosiin sa'aatii kanaa jalqabee balballi haaraan itti haa banamu. Balballi haaraan itti haa banamu. Abbaa si kadhanneerra. Yeroo kanaa jalqabee dargaggeessi karaatti ba'ee harka namatti qabee buddeen nyaatee bulu kadhachaa jira. Hojjetee buluu utuu danda'uu kadhachaa jira. Hojjetee buluu utuu danda'uuti harka namaa eegee jiraachaa jira. Daabboo harka namaarraa eegaa jira. Humna dhiiga Kiristoosiin bokkaan eebba kee biyya keenya irratti haaroofu. Bokkaan ulfinaa. Bokkaan jireenya namaa jijjiiru. Bokkaan jireenya namaa geeddaru. Gooftaa ko hin kadhanna jennee wal sobaa jirra. Hin kadhanna jennee wal sossobaa jirra. Fuula kee duratti garuu eenyu akka taane ati beekta. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin iji kee nu haa ilaalu. Iji kee nu haa ilaalu. Iji kee nu haa ilaalu. Ilaa mana isaanii kee ta'anii kan bo'an imimmaan irraa haqi. Ilaa ta'anii abdii kan kutatan abdii isaanii haaressi. Ilaa humna dhabanii lafaa ka'uu kan dadhaban harka qabii lafaa kaasi. Ilaa waan hojjetan kan wallaalan maqaa Yesuusiin karaatti agarsiisi. Ati akkas jette waan gochuun siif ta'u sin hubachiisa. Karaati irra deemtu sin agarsiisa. Ija kootiin si to'adha jette. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waan gochuun nuuf ta'u nutti himi lafaa nu kaasi. Nutti himi harka qabii lafaa nu kaasi. Waan gochuun nuuf ta'u akkatti tajaajiluun nuuf ta'u akkatti kadhachuun nuuf ta'u. Akkatti qotuun akkatti daldaluun akkatti biiroo mootummaa hojjechuun nuuf ta'u. Akka itti Gooftaa maatii jiraachisuun nuuf ta'u. Akkatti waldaa jiraachisuun waldaa dhaabuun nuuf ta'u. Akkatti waldaa geggeessuun nuuf ta'u. Akkatti amantoota tajaajiluun nuuf ta'u nu barsiisi ati. Karaa kee irraa kaannee sokkinee dugda sitti gannee fuula kee duraa bannee. Haleluuyaa. Sababii baay'ina cubbuu keenyaa baay'ina ba'aa fuula kee duratti baannee walirra tuullannee xoofoon hammina keenyaa guutee waan dhangala'eef ati harka kee harka adabaa kan ol irratti kaafte humna dhiiga Kiristoosiin sa'aatii kanaa jalqabee harki araara kee nuuf haa diriiru. Harki araara kee nuuf haa diriiru. Asii abbootiin siyaasa isaaniif jeeqamu. Asii nagaa uummataaf jeeqamu. Asii uummanni fayyaa dhabee jeeqama. Takka siyaasaan goolama. Takka fayyaa dhabee goolama. Takka waan nyaatu dhabee goolama. Takka rakkina goola. Takka hiyyummaa goola. Takka du'a horii goola. Takka du'a namaa goola. Takka badiisa midhaanii goola. Humna dhiiga Kiristoosiin harki kee nuuf haa diriiru. Waan haaraa nurratti hojjedhu. Waan haaraa nurratti hojjedhu. Wanti haaraan jireenya keenyaaf haa ta'u. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan na eebbifamu. Maqaan kee bara baraan na ulfaatu. Hin dhaabannaa deebisii nu dhaabi. Hin dhaabannaa deebisii nu dhaabi. Jiraachuu barbaannaa deebisiitii jiraatoo nu godhi. Ilaa Gooftaa warra fooliin isaanii foolii jireenyaa qabu godhi deebisii nu dhaabi. Deebisi mana kee keessa deebisii nu dhaabi. Deebisi waldaa kee keessa nu dhaabi.
galma nu waamteef galma itti nu fidde sana galmaan ga'u akka dandeenyu ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Kadhachuudhaaf humna akka argannu, kadhachuudhaaf sibira ayyaana akka argannuuf fuula kee dura jabeessii nu dhaabi. Halkanitti guyyaatti yeroo maleetti warra kadhatan kadhati isaanii warra ija qabu akka taanu humna dhiiga Kiristoosiin ati nu gargaari. Waldaan abaluu rakkoo qaba. Waldaa akkasiin rakkoo qaba. Ijoollee akkasiin rakkoo qaba. Luba kanatu rakkoo qaba. Paasterii kanan rakkoo qaba. Raajii kanan rakkoo qaba. Amantoota kanan rakkoo qaba. Dargaggoota kan akkana balleesse. Utuu walii mannuu yeroon keenya akka hin dhumne. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana keessaa nu baaftee gara kadhata sirriitti nu galchiyaati. Gara kadhata sirriitti nu galchiyaati. Kadhata toora qabutti nu galchiyaati. Walammeessinee lafatti gallu miti. Gara kadhata sirriitti nu galchiyaati. Kadhata toora qabu, kadhata dhaga'amu, kadhata gurra keetti mi'aawu kadhachuu akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoosiin waan nu gargaartuuf galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Fuula kee dura kan jirru kun ayyaana keetiin yeroo hundumaa jabaannee dhaabbannee fuula kee dura jiraannee waamuu akka dandeenyu ayyaana nuu baay'isi. Mana isaanii ta'anii haala garaagaraa keessa ta'anii boo'aa kan jiran imimmaan isaanii waan xaragameef ulfaadhu. Dhukkubatti waan fayyaniif ulfaadhu. Kaanseriirraa waan bilisa ba'aniif ulfaadhu. Dhilaa gooftaa iyyummaarraa bilisa waan ba'aniif ulfaadhu. Mana isaanii utuu ta'anii boo'anii waan nyaatan dhabanii utuu ta'anii boo'anii eebbi waan mana isaaniitti argameef ati ulfaadhu. Galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee haa kabajamu. Maqaa Yesuusiin ameen.